Namoonni hedduun karoora barnootaa garaagaraa baafatu. Namoonni tokko ganama ka'ee qo'adha jedhan, inni kaan halkan keessaa hamma bari'utti nan qo'adhaa jedha. Inni kan biraa immoo guyyaa guutuu nan qo'adhaa jedha. Garuu yeroo baay'ee hojii guddaa kanaan hunda booda bu'aan isaanii akka fedhanitti maaliif hin ta'u? Hara viidiyoo kana keessatti gosa barnootaa hunda akkamitti qo'achuun bu'aa guddaa fi yeroo kana dura argitee hin beekne fiduu akka dandeessu si agarsiisa. Chaanaalii YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhadhaa. Fuulduratti mala barnoota adda addaa fi tooftaalee qormaataa isin barsiifna. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u like godhaa. Amma gara mata duree keenyatti haa gallu. Barnoota salphumatti hubachuuf sabjektoota keenya bakka sadiitti qoodna. Tokkoffaa sabjektoota kaalkuleeshinii, lammaffaa sabjektoota tiyoorii, sadaffaa sabjektoota laanguujii. Tokkoffaa sabjektoota kaalkuleeshinii. Kanneen keessaa inni ijoon maatimaatiksii fi fiiziksiidha. Maqaan isaaniitu yeroo dhagahamu barattoonni hedduun ni sodaatu. Garuu sirrii yoo beekne salphatti qabxii olaanaa fiduu dandeenya. Dogongorri guddaan barattoonni hedduun raawwatan kitaaba banuu fi dubbisuu qofadha. Sabjektoonni kunniin dubbisuu qofa irratti milkooftan. Maal gochuu qabdu? Yaada ijoo qofa hubadhaa. Viidiyoo barsiisaa ilaalaa. Yeroo baay'ee gaafii hojjechuu irratti dabarsaa. Waraqaa fi qalama qabattanii shaakala baay'isuun baay'ee barbaachisaadha. Barattoonni qabxii 100 keessaa 100 fidan hedduun karaa kana fayyadaman jechuudha. So barnoota keessatti waan barsiifame yeroo gaafii hojjechuun dabarsitan yaadannoon keessan keessatti akka cimu isin taasisaa jechuudha. So lammaffaa sabjektoota tiyoorii. Kunniin keemistirii, baayoloojii, ikoonomiksii, histirii, ji'oogiraafii, siiviksii fi kan kana fakkaatan of keessa qabata. Barattoonni hedduun salphaadha jedhanii tilmaamu. Garuu yeroo qormaata rakkoo keessa galu. Mala isaanii tokkoffaa tooppikii hundaaf shoortinootii mataa keessanii qopheessaa. Lammaffaa halluuwwan garaagaraa fi diyaagiraamii fayyadamuun nootti qopheessaa. Kun yaadachuu keessatti baay'ee isin gargaara. Sadaffaa hiriyoota keessa waliin revision godhaa. Amma qormaan yeroo gaheetti jechuudha. So maal gootanii waliin haasooftanii jechuudha. Revise gootanii jechuudha. Akkasumas torbaanitti yeroo tokko waan baratan irra deebi'anii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sabjektoota laanguujii kunniin English, afaan Oromoo fi afaan Amaaraadha. Sabjektoota kanneen keessatti qabxii gaarii fiduu fi seerota giraamarii sirriitti baradhaa. Guyyatti seera giraamarii tokko yoo xiqqaate baradhaa. Shaakala gaafii giraamarii yeroo hunda hojjedhaa. Yeroo baay'ee gaafileen qormaata giraamarii irratti xiyyeeffatu. Kanaaf giraamarii cimaa yeroo qabaatte qabxii gaarii fiduu ni dandeessa. Xumura walumaa galatti sabjektoonni kaalkuleeshinii, tiyoorii fi laanguujii kana akka amala isaanii irratti hundaa'uun yoo qo'atan jijjiirama guddaa fi bu'aa qabeessa ta'e ni argattu jedha. Yaadaa fi gaafii keessan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo itti aanu irratti wal argina. Hangasiifuu nagaan tura.